Ashamaa harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota Mulgeetaa Tuubii kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa lafuma jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jechaa akkam jirtan nagaa keessanii ani nagaa kootii galanni waaqayyoof haa ta'u isinillee bakkuma jirtanitti nageenyi koo tolloo qaarii isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota Mulgeetaa Tuubii akkasuma warri mana kanaaf haarawaa taatanii saskiraayib laayik gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Har'a Mulgeetaa maal qabattee dhufte hoo jettanii laayik gochuudhaan jalqaba viidiyoo kana dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee natti dhaga'ame. Dubartiin takka dubartii irratti waan akkanaa kana yoo raawwatte haguma barbaadallee namni tokko badaa hoo ta'e yoo gamte nama sanii gara seeraatti dhiyeessanii seeraan gaafatan malee waan akkanaa kana dubartiin dubartii irratti raawwattu jechuudha. Innaa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha baay'ee nama gaddisiisa. Anu maalfan dubartii ta'e of nama jechisiisa jechuudha. Innaa yakkas yoo hojjate abbichi suni yakka isaa seeraan gaafatamuu qaba malee gocha akkanaa kana irratti hojjetamuu hin qabu jechuudha. Maaliif abbichi suni beekeet itti deeme waan ta'eef kan immoo kana hojjattu kun jechuudha wajjin dogongoruu hin qabu jechuudha. Kanaaf yaa shamarran keenya waan hin taane irraa odoo of qoxxoomne odoo waan hin taane hojjechuu waanne odoo waan badaarraa of eenne natti tola. Mee viidiyoo kana waliin እና hordoftoota koo dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee ulfaatu jechuudha. Maaliif akkuma barbaadellee ijoolleen tun balleessitu koo taatee dubartii akka ishiiti gocha akkanaa kana irratti raawwachuu hin qabdu jechuudha. Dhugaa rabbii jechuudha. Maaliif isaan gocha akkasii irratti raawwatanii waan hin taane irratti hojjetanis ishiin gocha akkanaa kana irratti raawwachuu hin qabdu jechuudha. Dhugaa rabbii jechuudha. Odoo giseessan ijoolles waa harkatti taate dubartii akka ishiiti obboleettii qabdi. Obboleettii wajjin alatte jechuudha. Inna akkas godhuu hin qabdu jechuudha. Maaliif barbareen ukkaamsitee jechuudha waan isaan godhaa jirtu dhugaa baay'ee na gaddisiisan jechuudha. Ijoolleen teenya shamarranii jechuudha. Ijoollee tana lamaan irraa jechuudha. Barumsa barattan jedhee yookiin immoo irraa waa barattan jedheeti jechuudha. Warri dhiira namaa jala yookiin abbaa manaa namaa jala deemtanii borumaatu nurra ga'a nullee akkanuma ta'uu dandeenya warri jettanii warri sammuu qabdan jechuudha. Irraa waa barattan jedhee yaada jechuudha. Amma mucayyoo furjiintu si'a meeqa qabamte si'a meeqa garafamte si'a sadaffaadhaaf immoo maalitti deebite furjiin amma jennuun jechuudha. Duniyaan jechuudha furjiitti dhugaa maaliif mucayyoon tuni of hin bartu jechuudha. Dhugaa rabbii maal yookaan gara mootummaatti kennuu qabdi malee gocha akkanaa kanarratti raawwachuu hin qabdu duniyaan jechuudha. Inuma garafti barbaree gisee duraatillee barbaree fuudha dibdee waan hin taane irratti hojjettee watwaattee gallakkistee turte jechuudha. Ammas immoo isa sadaffaadhaaf qabde isa sadaffaadhaaf kan qabde waan addaa irratti raawwachaa jirti jechuudha. Kanaafuu yaa shamarran keenya waan hin taane irraa odoo of eenne odoo waan hin taane irraa qoxxoomne baay'ee natti tolan jedhaani. Maaliif bakka namni gisee tokko balleessanii balleessaa ofiisan immoo irraa deebuu qaban jechuudha. Dura maafan balleessedhanii balleessaa duraa sanittuu gaabbuu qaban jechuudha. Gochi hin taane namarratti raawwatamuu irra jechuudha. Amma ijoolleen tun nama lama ta'anii akkatti garafamuun isaanii akkatti barbareen itti tulamuun isaanii akka nama ixaana mana keessa arfatootitti buqqootee itti ooltee jechuudha. Viidiyoo isaanii kanarratti ilaaltanii turtan jechuudha. Dhugaa rabbii jechuudha. Gara jabeenya akkana kalaase namni garaa walii laafaa hin jiru. Baay'ee dhugaa garaa walitti jabaachaa jira. Waaqayyo nuuf haa laaffisu jedhaati. Du'aa goraa dhugaa rabbii jechuudha. Baay'ee namni keenya garaa walitti jabaate waan hin taane warratti raawwachaa jira. Maaliif keessattuu warra Yemanii keessa jiru kanaaf jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa gochi isaa warratti raawwachaa jirani.
gocha addaa walirratti raawwachaa jiran jechuudha. Zeeguma keenya warruma afaan tokko dubbatu lammuma keenya warruma afaan Oromoo dubbatu jechuudha. Zeegaa biraa ta'ee zeegumnooti biraadhaaf gocha akkanaa kan irratti raawwatan jibbanuuf qabaniif jechuu danda'an. Namni lammii tokko ta'ee afaan tokko ta'ee waan akkanaa kan irratti raawwatu dhugaa rabbi baay'ee ulfaata jechuudha. Baay'ee jechuudha. Maaliif kun hin beeku dhugaa rabbi jechuudha. Jaalatteetuma mucayyoon tun gocha akkanaa kana abbaa mana duniyaa jaalatteetuma gocha akkanaa kana raawwatti. Akkuma jette san immoo xonqaawumutti sun ergeetuma xonqaawuma saniif jireenya isaanii bittinneessuudhaaf kana raawwatti haga ammaa kunoo himuu didee jechuudha. Akkatti barbareerree utti jechuudha. Haga lubbuun isaanii keessaa ba'u geessuutti barbareen kunoo itti xulamaa jira jechuudha. Ammumallee dhugaa baasuu diddee irratti duutee jirti jechuudha. Dhugaa rabbi baay'ee nama gaddisiisa. Gisee tokko dhugaa itti xiqqeessitee jira. Garuu gisee tokko immoo maaliif garaa na nyaata dhugaa rabbi jechuudha. Dubartii akka ofiitiin xiqqoollee taatu na ofii qabdi jechuudha. Dubartii haga harmi rarra'u qalbii rarraati jedhanii hin sobamti. Ishii sobamteetis kana hojjechuu dandeessi. Sobamteeti yommuu kan kana hojjettu jechuudha. Garuu kan gocha akkanaa gocha hin taane irratti raawwattee waan addaa irratti raawwattee uleen akkasitti barbareen akkasitti nyaanni hin jiru nyaata hin qixxaatti uleen hin qixxaatti barbaree itti olti. Kun hunduu gocha isaan raawwatanii gooti. Garuu ishiin immoo isaan gocha kana hunda irratti raawwataniidhaa fi waan hin taane irratti raawwachuu hin qabdu duniyaan jechuudha. Dhugaa kanaafuu oduu waan hin taane kanarraa of qoxxoomne oduu waan gaarii hojjenne baay'ee namatti tolan jedhanii gara kootini. Maaliif warra amma akkanatti kan hojjetu kanarra barumsa argatan jedhan immoo lafaa dhufaan maalirraa barata jedhanii amma viidiyoo isaanii kana ilaalan. Dhugaa viidiyoo isaanii kana maalirraa baranne jedhanii ilaalan. Oromoon keenya akkanatti walirratti waan akkanaa kana raawwate waan akkasiisa walirratti raawwate jedhanii warri lafaa dhufu jechuudha. Viidiyoo kana ilaalanii jechuudha. Garuma isaan qabatanii jiran kan wanni barumsa hin jiru keessa waan ta'eef jechuudha. Kanuma qabatanii deeman jechuudha. Ijoolleen ishiin amma duniyaan ijoollee qabdi. Ijoolleen ishii yoo ishiin akkasitti barbareetti toltee waan adda addaa gootu kana bira jettee ilaalaa jirti. Ijoolleen ishii sunillee kanuma qabattee guddatte jechuudha. Garuu ishiin isaanirra guddoodha waan taateef ijoollee sana lamaan irra jabduudha. Haadha ijoollee fi haadha maatiiti. Isaan gocha sana irratti hoo raawwatanis gocha jireenya ishii diigusa yoo irratti raawwatanillee garuu ishiin immoo akkas godhuu hin qabdu jechuudha. Maaliif ishiin beektuu ta'uu qabdu waan taateef jechuudha. Isaa wajjin wallaaltuu taate gocha akkana kanarratti raawwachuu hin qabdu jechuudha. Oduu gisee san afuura baafachuu dadhabanii jiranii lubbuun isaanii harkatti dabarte jireenyi ishiin amma bultii yana diiguuf akkana godhanii waan adda addaa irratti raawwatan jettee bultii ofiitiif isaan qixaataa jirtu sun gaafa isaan lubbuun isaanii ishii harkatti baate jireenya ofii kanaa hin qixaalessitu yookiin immoo jireenyi ishii kunuu jalaa bittinnaa addaan jechuudha. Kanaaf yaa obboleewwan keenya jechuudha warri jireenya namaatillee du'uudhaaf deemtanii warri of dandeessanii hin deemne jechuudha. Warri gaafa biyyaa baatan kaayyoo qabattanii biyyaa baatanii gaafa biyya ormaa keessan kaayyoo keessa san irraaffattanii waan biraa biyya ormaa keessatti hojjechaa jirtan obboleewwan keenya biyya ormaa keessa jirtan jechuudha. Of qoxxoba waan akkanaa kanarraa. Kaayyoo biyyaa baane sun maali? Kaayyoo naafadhaa fi abbaan keenya biyya ormaa ittiin ergatan sun maali jedhaati. Kaayyoo keessa san duubatti deebi'aa laalaa. Of duubatti deebi'aati. Ani hoo burmaalan ta'a. Gochi kun hundi irratti hoo raawwate ani jireenya kiyya boruutuuf maal jira jedhaati. Of duuba deebi'aa laalame. Dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Waan baay'ee ulfaatudha jechuudha. Gochi amma raawwataa jiru kun jechuudha. Kanaafuu dhugaa waan dubbatu malee nama wallaachisa. Miyaa shamarran keenya of qoxxoba waan akkanaa kanarraa jireenya namaa keessaa ba'a. Keessattuu haadha manaatii fi jireenya abbaa manaa keessaa ba'a of danda'aa jiraadha. Warri duuba taa'echuu jabaadhaa nuti kosin duuba jira hojii isiniin jedhu warri dhiiraas kuma takka faayidaa isiniif hin qaban jechuudha. Waa takka isiniin hin godhan. Kanaaf dhugaa rabbi baay'ee nama gaddisiisa. Yaa shamarran keenya qoxxobaa
waan akkanaa kanarraa fiisadha. Kaayyoo keessan biyyaa baataniif beekadha. Isiniin jechuu barbaada. Warri mana kanaaf haarawaa taatan subscribe like gochuudhaan na jajjabeessa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaa fayyaa naaf ta'a. Subscribe like gochuun hin dagatinaadha. Viidiyoo kana agarumaa daawwadhaa isiniin jedha. Galumaatti daawwachuu suwattan like subscribe godha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.